hariiroon adara nama faana iddoo jirtutti goontu boru hojii kee keessatti jireenya kee keessatti kallattii garaagaraa ta'e hara nama faana qabdu murteessa. Amma barataa taatee jirtutti hariiroon kan jedhamu nama doormii keetii faana barataa doormii keetii faana barataa kilaasii keetii faana akkasumas immoo namoota yuunivarsiitii keessatti kallattii garaagaraa walitti dhuftan faana hariiroon atumtu hariiroo barii kee murteessa. Hariiroo barii kee yeroo siin jedhu akkuma bira jedhu hojii kee keessatti ta'uu danda'a. Dhaabbata garaagaraa iddoo garaagaraa iddoo hojii kee ta'uu danda'a. Even maatii baruu qabaattu keessatti bultoo baruu qabaattu keessatti har'a nama faana jiraachuu barte sanillee murteessaa jechuudha. Kanaafuu iddoo jirtanitti hariiroo gaarii nama faana hariiroo fayyaa uleessa ta'e nama faana qabaachuudhaaf wanti jira jechuudha. Ispeeshaalii amma yuunivarsiitii keessatti dhugaa dubbachuudhaaf wantoota garaagaraa tokkotti siffiidha. Afaan tokko dubbachuun walitti siffiidha. Amantaa tokko qabaachuun walitti siffiidha. Akkasumas karaa barnootaatiinis karaa dormatoota garaagaraatiin nama walitti dhufuu dandeessa. Iddoo nama faana jirtunatti bakka limitii kee gattee nama faana jiraachuudhaaf yookaan gara namaatiin dabartuu namis gara keetiin darbu hariiroo gaarii qabaachuudha. Namni maal irraa barbaada nama faana immoo akkamitti wanti jedha kan jedhu shaakalaa yoo deemne boruu hariiroo iddoo garaagaraatti maaliif amma lafa kanarra jabatti Aristootil maal jedha namni social animal san jechuun bakka namni nama malee hin jiraatu hariiroo si barbaachisa nama hin gargaartaa atis immoo namarraa gargaaramtu nama gargaaruu fi namni sirraa gargaaramuudhaaf boru waan ta'e guddisuudhaaf dhiibbaa wayii nama faana uumuudhaaf dhaabbatuma wayii keessatti dhiibbaa nama faana jechuudhaafi har'a nama baana hariiroo qabaachuu ispeeshaalii barattoonni waggaa jalqabaa wanta hariiroodhaan kun baay'ee masin fayyada ani baay'ee waan na fayyadedha. Kanaafuu akkuma yeroo darbee kaasaa ture osoo akkan jennee har'a barattoota faana barattoota sindursan faana deddeebi'a. Keessattuu waa'ee dipaartimentii haa ta'u wantoota tokko wanta gara fuuldura si bulechuun isaan hafne wantoota tokko barattoota sindursan faana yoo wanti jettan yoo haasoftan yoo waan garaagaraa shirkootan baay'ima sinif fayyada jechuun barbaada. Kun barattoota waggaa jalqabaas ta'uu danda'a. Then barattoonni kaanis hariiroo gaarii yoo qabaachaa deemtan sinif fayyada jechuudha. Hariiroo innaa isin jedhummaa nama faana akkasumas jettanii oomtu miti kan waan ta'e filattee gootu namas immoo filattee wanti jechuu qabel jechuun namni hariiroo faana uumu nahu wanti si jabeessu qabu akkasumaadha. Kana baay'ee asan barbaadu san hariiroo gaarii nama faana qabaadha asin jechuun barbaada. Qabeen inni meentaalii yookaan sammuu keenya irratti hojjechuu jechuudha. Meentaalii keessan irratti hojjechuun wantoota garaagaraa dubbisuudha. Kitaabota garaagaraa dubbisuu yookaan immoo fakkeenyaaf waan gara fuulduraatti irratti hojjechuu yaalan tokko fakkeenyaaf namni barataa sooshaaliidha tokko namni dipaartimentii maneejmentii barata yoo ta'e bakka kitaabni amma waa'ee manaajarummaa sitti himu akkasumas immoo kitaabni bakka baay'eetu jira. Kitaabni waa'ee liidarshiipii sitti wantoonni garaagaraa baay'eetu jira isaanii wal qabsiistanii meentaalii gabbachaa deemuu qabdu. Sooshaal miidiyaa kanarraa wanti barbaadde jira. Wanti amma rifeensa kee irraa kaastee amma suudha amma akkuma miila keetti wanti irratti hojjechuu barbaadu kamiyyuu argachuu dandeessa. Kuni faayidaa sooshaal miidiyaa keessaa tokko. Kanaaf poodkaastii garaagaraa ta'u kitaabota garaagaraa ta'u waan irratti hojjechuu barbaadan meentaalii wantoota garaagaraa kallattii kamiin gabbifachuu waan barbaadan irratti hojjechuu qabu sun jedha. Kitaaba san dubbisu waan tokko yoo misaaleen tan baay'inni sibbala jechuudha. Tolee qabxii inni sadaffaan immoo environment isa jennuun kanadha. Environment karaa lamaan kaa'ama yeroo baay'ee karaa lamaan kaa'u. Environment digital environment fi bakka environment actual environment yookaan immoo nama kan ta'e. Digital environment irraa kaalee yoo laatamu digital environment jechuun social media ta'u online kanarraa wantoonni garaagaraa wantoonni fayyadamu akkamidha wantoota akkamii faana fakkeenya fatama social media akkamii fayyadamaa jirtu. Social media appii garaagaraa sin jechuu osoo hin taane social media sin bisa tonte te baraan jirtu akkamitti meettee isaatii kee scroll mode isaatii kee gubaa jirtamu waan si fayyadu baay'eera arbachaa jirtu poodkaastii bareedaa wayii dhaggeeffatte waan irraa baraa jirtu immoo akkasuma waan sammuu keenyaatu waan depressionii keessa si gashee si deemsu tokko fayyadamaa jirtu. Kanaafuu social media keessan baay'ima irratti xiyyeeffannaa gochuu qabnu garbachuudhaafi wanti social media keessatti ilaaltu waan faayidaa qabu ta'e bakka sitti tolaa ilaa barattaa qabanaan digital environment keessan sirreessaa
social media irra wanti dhabamin jiru wanti nama barsiisaa kuma nama miidhu waan kamuu wanta baruu barbaadan system itti fayyadamnaan numa bartu jechuudha. Inni kan biraa immoo environment namaa akka batee kuni namoota waliin deddeebi'u socialism irra jedheen wal qabachuu danda'a garuu environment ati keessa jirtu namni ati wajjin deddeegaa jirtu namni ati wajjin hariiroomtee jirtu yookaan immoo deemsatti gochaa jirtu eenyu faanadha gabaabumatti. Nama waliin deddeebi'aa jirtu kun nama akkamiiti namni masmara moo'ii keessa sinnaannessaa jira yookaan immoo daa'imni moo'ii keessa wajjin naannaa jirtu nama kana faana waan akkamii haasaa jirtu. Kana jechuun koo bakka namni ati wajjin jirtan suni waa'ee maalii haasoftu fakkeenyaaf waa'ee maalii naan sin jedhu waa'ee borii wayii keessa jira fakkeenyaaf ati wajjin deemuu qabdu bakka nama sheebbisu gochuu ta'uu qabu dhugaa siddim. Kana jechuun koo nama waliin jirtu nama waliin deddeebi'aa jirtu tokko hariiroo isaa dhaabii yookaan nama faana biitu faana hariiroo kee adda kusin jechuu koo osoo hin taane nama waliin jirtu kana ati isa sheebbi gochuu dandeessaa. Yaaduma guutiin ilma xiqqoon isin jedhe kanarraan nama san waa qabsiisaa akkas ta'uu qabna jechuu qabu gaafa takka jettuun innis boo bakka waa yaada deemni jechuudha. Kanuma keessa wal jijjiiraa yaada haaraa waliif uumanii walittudha. Qabdi waan ammaan silitti taasise kan hunda isaa qabdi ofii qotii irratti hojjechuun qaba irratti yaaduu kanas immoo irratti hojjechaa jirudhas isinis immoo warri baay'ee keessan kan akka irratti hojjechaa jirtan sabbiin guddaan qaba barreessu immoo maybe aaraa isiniif ta'uu yoo jiraate dhugaadha waliin jijjiirama waliin irratti hojjechaa deemuu isin jechuun barbaada. Akkasuma dhaggeeffannee maal jennee yeroo kee jabuun osoo hin taane akkuma jalqaba jedhee guyyaan ta'ee jirti guyyaan itti ofirratti dammaqu. Kanaafuu amma kumatti waan abdii taataniif galatoomaa iliyoo kana like godhaa taanani kana sammuu subscribe goone baay'ee keessanii subscribe gochuudhaan waliin abaran jechuun barbaada. Amma viidiyoo ittaan walitti deemnutti iddoo jirtan hundumatti nagaan